Magaalaa Finfinneetti namichi saala quunnamtii saala wal fakkaataa raawwate hidhaa cimaan adabame. Magaalichatti namichi daa'imman dhiiraa 3 ta'an irratti quunnamtii saala raawwate hidhaa cimaan adabamu Komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Himatamaan umuriin isaa waggaa 43 kun yakka kana kan raawwate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katama aanaa Duwwaa tokko bakka addaa Maartara jedhamuun beekamutti yommuu ta'u, daa'imman ollaa isaa kanneen umuriin isaanii waggaa 5, waggaa 6 fi waggaa 10 karameellaa bituufin gowwoomsuun guyyaa adda addaatti yakka kana irratti raawwataa tureera. Kanuma hordofee daa'imman yakka gudeeddii kun irratti raawwatame kana keessaa kan umriin isaa waggaa 6 gochicha haadha isaatti akka himee fi odeeffannoo kana irraa ka'uun poolisiin shakkamicha to'annaa jala akka oolchitu ibsame. Haaluma kanaan daa'imman lamaan hafan kaanis yakkichi isaan irratti raawwatamuu ibsuun galmee qorannoo 3 himanni itti banamee dhimmichi mana murtiitti ilaalamaa akka ture ibsi Komishinii magaalicha irraa bahee ni ibsama. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha liddataa galmee kana qorachaa erga ture booda ragaa namaaf mana yaalaatiin shakkamichi yakka kana raawwachuu mirkaneessuun hidhaa cimaa waggaa 19 fi baatii 6 akka adabamu itti murteesseera. Yeroo muraasaan booda gochoonni aadaa fi duudhaalee hawaasa keenyaa cabsanii fi faalleessan uumamaa jiraachuu kan ibse gabaasni kun hawaasni gochaalee duudhaa, heeraa fi hawaasummaa cabsan yommuu argan poolisiif yeroo akka kennan Komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee gaafateera. Gochoonni saala wal fakkaataa akkanaa heeraa biyyattiitiin kan dhorkamee fi seeraan kan gaafachiisu ta'uu kan ibse komishinichi namni kamuu waan akka kanaa yommuu argeen buufata poolisii isatti dhihoo jiru deemuun yookaan bilbiloota bilisaa 991 fi 987 akkasumas duwwaa 11 11 duwwaa 11 yookaan duwwaa 11 duwwaa 2 irratti bilbiluun eeruu kennuu akka danda'u Komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee ibseera.